for Correa. Esteban! Blue paradise! Maresca ramping up the touchline to engage in a brilliant bridge moment. 95 minutes and Chelsea have nicked it. What a fabulous football match. What a fabulous climax. And Esteval crowned it. There is a party on the King's Road tonight, Rebecca. Boy, will they relish this one. The champions are no longer the leaders. di sanbata Premier League England kanaan Leeds United if Tottenham murkii taayisaniin Tottenham goolii Masteelif akkasumas immoo Muhammad Quddus galchaniin 2-1 tapha kana kan injifate Manchester United goolii 2-0 Sunderland Arsenal 2-0 West Ham United yoo injifatu Chelsea 2-1 Liverpool kan injifate Stamford Bridge Chelsea goolii 2-1 Liverpool kan injifate tapha kanaan leenjisaan Chelsea Enzo Marescan gammachuudhaan meetira dheeraa fiiguudhaan burraaqan kanaan Chelsea deeqaa xumuraatti goolii galcheen Liverpool kan injifate tapha hawwataa ilaaluudhaaf mijataa ture akkasumas immoo kilaboonni lachanuu dabareedhaan goolii walirratti galchuudhaaf yaalaa turan kun tapha cimaa torbee kanaatti kan ture murkiin taasifamees tapha cimaa ta'uusaa kan itti mul'ateera keessattuu deeqaa 80 booda kilaboonni lachanuu waliin injifachuudhaaf murkiin taasisan hawwataadha kan ture Liverpool jalqabbii baay'isaan taphicha eegaleetti kan ture ta'us goolii galchuudhaan dursa kan qabate Chelsea da deeqaa 14 Moises Caicedo goolii hawwattuu yaardii 20 yookiin immoo meetira 18 irraa goolii galcheen Chelsea dursa qabachiisetti kan ture gooliin kun dogoggora taphattoota sararraa kan Liverpool akkasumas immoo sarara gidduu kilabichaatti kan ture jalqabarratti sarara gidduu irratti taphattoonni taphachaa turan kan Liverpool sadan Alexis McAllister, Ryan Gravenberch fi Dominic Szoboszlai taphattoonni Chelsea Malo Gusto fi Moises Caicedo kubbaa waliif daddabarsanii akka kennan kan isaan eeyyamanii Caicedoon iddoo banaa guddaa akka argatus kan isaan taayisanii McAllister kubbaa buufachuudhaaf yaalus hin milkoofne dogoggorri lammaffaa kan taphattoota sararraa Liverpool Virgil van Dijk fi Ibrahima Konateedha kan ture Moises Caicedoon iddoo banaa argate kubbaa gangalcha gara goolii Liverpool akka deemu taphattoonni kunneen kan isaan eeyyamanii fi taphataa kanarraa kubbaa buufachuu caala isaanis gara goolii isaaniitti deemaati kan isaan turan Van Dijk fi Ibrahima Konateen kun ammoo Caicedoon bilisaan fageenyarraa kubbaa dhiituudhaan goolii akka galchuu kan isa gargaare lammiin Kolombiyaa kun yeroos akkasumas ammoo iddoo saala gaariin argate kana sirnaan kan itti fayyadame Caicedoon bara kana goolii sadaffaa Chelseadhaaf Premier League Englandiin kan galche boqonnaa deebii deeqaa 63tti Gakpo Liverpooliif goolii galchuudhaan kan walqixxeessee taphichaan boqonnaa dura sarara gidduu boqonnaa deebii ammoo sararachisaa qarqara mirgaarra taphichaa kan ture Dominic Szoboszlai kubbaanni qarqara mirgaarraa sarara penaltii keessatti dhiite Alexander Arnold kubbaa kana erga dhaabee booda Gakpoon gara goolitti kan jijjiire gooliin kun ammoo taphattoota Liverpoolitti kaka'umsa kan isheen uumte gama Chelsea Alejandro Garnacho fi akkasumas ammoo Enzo Fernandez yaaliin taasisan Sevilla goolii tokko kan jalaa deebise gama Liverpool Florian Wirtz akkasumas Curtis Jones fi Hugo Ekitike erga jijjiiramanii seenanii booda dhiibbaa uumanii taphachaatti kan turani kan Chelsea Estevao fi Jamie Gittens deeqaan 15 yeroo afu deeqaa 75 affarratti jijjiiramanii erga seenanii booda taphattoota garaagarummaa uumanii taphichi xumuramuudhaaf deeqaan 10 yeroo afu kilaboonni lachanuu waliin injifachuudhaaf murkachaatti kan turani Enzo Marescan leenjisaan Chelsea taphicha hubachuudhaan jijjiirraan taphattoota raawwatan qabxii 3 kan isaaniif argamsiise sa'aatii dilee xumuramee deeqaa qisaaseen torbatu kennamee deeqaa 95 affarratti Estevao kubbaa Marco Cucurella mijeesseef galchuudhaan Chelsean 2-1 tapha kana kan injifate gooliin kun yeroo galtuu gammachuun taphattoota Chelsea miseensota leenjistootaa fi
deeggartoota kilabichaa biratoo olaanaadha kan ture keessattuu leenjisaan Chelsea Enzo Marescan akka atileetii meetira 100 fiiguu saffisa olaanaan fiiguudhaan taphattoota waliin gammachuu isaanii kan isaan ibsatanii gammachuudhaan gara taphattoota isaaniitti burraaqaatti kan isaan turan fiiguudhaan sababa kanaan kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedha kan isaan akka ba'an taasifame jalqabaa boqonnaa dura murtee abbaa murtee taphichaa mormuudhaan kaardii akeekkachiisaa argataniiti kan turan boqonnaa deebii ammoo taphichi xumuramuudhaaf daqiiqaa 2 yoo hafu goolii Estevao yeroo galchu gammachuu mul'isaniin kaardii akeekkachiisaa lammaffaa kan isaaniif kenname taphni taanu sababa adabbiitiin Chelsea akka dursinis beekameera sababni kaardii akeekkachiisaa lammaffaa argataniif ammoo iddoo isaaniif eeyyamaan taane gadhiisuu isaaniitiin taphattoota waliin gammachuu isaanii kan isaan ibsatanii sababa kanaan kaardii akeekkachiisaa lammaffaa Enzo Marescan kan isaan argatanii lammiin Brazil Estevao taphataa jijjiiramee seenuudhaan garaagarummaa guddaa uumeedhaa daqiiqaa 75ffaatti jijjiiramee erga seenee booda sochii gaarii dirree keessatti kan mul'ise taphataa Liverpool jijjiiramee gara dirree seene boqonnaa deebii Andy Robertson salphumatti gowwomsee bira darbuudhaan taphattootaaf kubbaa mijeessuu ofii ammoo kubbaa gara gooliitti yaalaatti kan ture Estevaa'oon xumuratti goolii injifannoo Chelseadhaaf kan galche umurii 18 irratti kan argamu Estevaa'oon kubbaa miilaan kennaa addaa akka qabus jijjiirame yeroo seenu mul'isaatti kan jiru Liverpool waggaa 2 fi walakkaa booda taphoota 3 walitti aansee kan mo'atame turbee tokko keessatti taphoota 3 walitti aansee dorgomii hundaanuu Liverpool kan mo'atame 2 Premier League Englandiin Crystal Palace fi Chelseadhaan tokko Champions League Europaatiin Galatasaray kan mo'ame Liverpool bara kanarra deebiin daqiiqaa xumuraatti kilaboota irratti goolii galchuudhaan injifachaati kan ture amma garuu daqiiqaa xumuraatti goolii irratti galeen mo'atamaati kan jiru sanbata darbee daqiiqaa 95 irratti tapha Crystal Palace immoo 97 irratti goolii irratti galeen kan inni mo'atame Premier League Englandiin goolii taphasaa jalqabaa kan taphate goolii gaan kan Liverpool George Mamardashvili kubbaa goolii ta'uu danda'an taphattoota jalaa deebisaatti kan ture tapha kanaanis Florian Wirtz akkasumas immoo Mohamed Salah qoomsa gadaanaadha kan mul'isan Florian Wirtz gara teessoo jijjiiraatti gadi bu'uudhaan boqonnaa deebii jijjiiramee seenus ga'umsa gadaanaadha kan mul'ise Van Dijk taphichaan booda yaada kenneen wanti dirree keessatti ta'e baay'ee nama dhukkubsa jechuudhaan kan dubbate bara dorgommii kana irra deddeebiidhaan akka rakkanu kan duraas dubbadheen ture jechuudhaan kan dubbate Virgil van Dijk leenjisaan Liverpool Arne Slot ammoo kilaboota ciccimoo lamatu waliin taphatee akka Galatasaray carraa goolii argannee sirnaan fayyadamuu baachuun keenya gatii nu kaffalchiisa jechuudhaan leenjisichi kan isaan dubbatanii goolii injifannoo kan Chelsea kan galchee Mark Cucurella ammoo taphicha injifachuun nuuf malaa boqonnaa deebii fooyyee turre boqonnaa booda garuu rakkanneera kana fooyyessuu qabna kan jedhe taphataa cimaa taphichaa jedhamuudhaan kan filatame Moises Caicedo injifannoo kanatti taphattoonni kilabichaa namoonni hunduu gammadaniiru jechuudhaan kan dubbate tapha biraatiin Arsenal goolii 2-0dhaan West Ham United kan injifatee Declan Rice taphaan Bukayo Saakaan penaltiidhaan goolii galchaniiru tapha kanaan Martin Odegaard akkasumas immoo Declan Rice midhamanii dirreedhaa kan baanii Martin Odegaard akka midhamee kilabichi beeksiseera Victor Gyökeres tapha kanaan goolii son galchin kan bahe Bukayo Saakaan Premier League Englandiin taphasaa 200ffaatiin goolii dhibbarratti kan hirmaate goolii 55 galchuudhaan 45 kan mijeessee umurii xiqqaa 24 fi guyyoota 29 kana gochuudhaan taphataa Arsenal lammaffaa kan ta'e tokkoffaan Fabregas umurii 23 fi guyyoota 27 goolii 35 galchuudhaan 65 kan mijeessee Manchester Unitedis gara injifannootti kan deebi'e goolii 2-0 Sunderland kan injifatee Mason Mount fi Sheshko goolii injifannoo galchanii tapha kanaan taphattoonni Manchester ga'umsa baay'isa kan isaan mul'isanii gooleegaa kilabichaa ta'uudhaan taphasaa jalqabaa kan taphate Lamans taphasaa jalqabaatiin gooliin soorratti hin galiin dirreedhaa kan ba'e Manchester United qabxii 10 sadarkaa kurnaffaarratti kan argamu La Liga Spain darbu kaleessa Barcelonaan goolii 4-1 Barcelonaan Sevillaadhaan kan mo'atame taphataan duraanii kan Barcelona Alexis
Sanchez akkasumas Raamooraa fi Cardona Akor Adams goolii injifannoo Sevilla afran galchaniiru. Sevillaan guyyoota 3 ol booda Barcelona kan injifate. Barcelona Champions League fi La Liga Spain taphoota lama walitti aansee kan mo'atame sanbata. Real Madrid 3-1 Villarreal kan injifate. Kaleessuma Atletico Madrid Celta Vigo waliin goolii tokko qixa kan xumure. Serie A'tiin kaleessa Juventus fi Inter Milan goolii malee yoo xumuran. Napoliin goolii daqiiqaa 75 irratti Rasmus Hojlund taphataan Manchester United ergisaadhaan Napoliif taphachaa jiru galcheen 2-1 Genoa kan injifate. Sanbata Inter Milan 4-1 Cremonese injifateera. Bundesliga Germany nammoo sanbata Bayern Munich goolii 4-0 Eintracht Frankfurt kan injifate. Luis Diaz goolii 2 Harry Kane goolii 1 hafte. Taphattoota Brentford dirree isaatti Manchester City simachuudhaan Manchester Cityin goolii 1-0 tapha kana kan injifate. Villa Park Aston Villaan Burnley goolii 2-1 Aston Villaan kan injifate. Yammasan daqiiqaa 25 fi 65 irratti walitti aansuudhaan goolii injifannoo 2 Aston Villaadhaaf kan galchee. Aston Villaan taphoota 2 walitti aansee injifachuu isaati. Burnley'aaf immoo Uguchuku goolii mo'atamuu jalaa hin baraarre kan galchee. Newcastle United St James Parkitti Nottingham Forest waliin taphachuudhaan 2-0 Nottingham Forest Newcastle United tapha kana kan injifate. Bruno Guimaraes daqiiqaa 58 irratti taphaan 84 irratti immoo Nick Voltemade penaltiidhaan goolii injifannoo kan Newcastle United galchaniiru. Nottingham Forest leenjisaa Ange Postecoglou jalatti injifannoo malee ammas imalaatti kan jiru. Wolves fi Brighton immoo goolii tokko qixaan kaleessa kan isaan xumuranii daqiiqaa 20 irratti Victor Pereira kaardii diimaa argataniiru. Leenjisaan kan Wolves murtii abbaa murtee taphicha mormuu isaaniitiin kaardii diimaa. Leenjisaan kun kan isaan argatanii daqiiqaa 21 irratti immoo goolii eeggaan Brighton Verbruggen garee ofiirratti goolii galcheen. Wolves dursa kan qabachiise sana booda taphni dilee xumuramuudhaaf daqiiqaan 86 irratti Van Heek addaan tubuudhaan goolii galcheen. Brighton fi Wolves tokko qixa kan isaan xumuranii. Everton 2-1 Crystal Palace kan injifate. Kaleessa daqiiqaa 37 irratti Daniel Muniz goolii galchuudhaan Crystal Palace dursa qabachiisetti kan ture. Sana booda garuu boqonnaa deebii Everton goolii 2 galchuudhaan kan injifate. Daqiiqaa 76 irratti Limaan Injaaye penaltiidhaan sana booda daqiiqaa qisaasee kenname. 93 immoo taphataan Manchester City ergisaadhaan Evertoniif taphachaa kan jiru Jack Grealish goolii galcheen. Everton 2-1 tapha kana kan injifate. Crystal Palace imalli taphoota 19 osoo hin mo'atamin imalaatti ture. Kaleessa tapha 20ffaatti Evertoniin kan jalaa dhaabbate. Manchester Cityin kaleessas injifannoodhaan kan itti ufee injifachuu isaatiin garaagarummaa Arsenal fi Liverpool waliin qabu. Dhibbiseera Cityin gooliin osoo irratti hin galiin kaleessa dirree finaala Brentford 1-0 Manchester Cityin kan injifate. Daqiiqaa 9 irratti Erling Braut Haaland goolii injifannoo kan Cityin galcheera. Haaland ga'umsa qaama isaa fayyadamuudhaan goolii kana kan galchee. Taphattoota sararraa Brentford waliin wal dhiibuudhaan goolii kana kan galchee. Bara kana Haaland walitti aansuudhaan Manchester City'dhaaf goolii galchaate kan jiru. Premier League Englandin taphoota 7 goolii 9ffaa Manchester City'dhaaf kan galche. Goolii kubbaa goolii galii tokkos mijeessira walii galaan bara dorgommii kana Champions League fi Premier League Englandin goolii 11 Manchester City'dhaaf kan galche. Biyyaa fi akkasumas immoo biyya isaa Norway fi Manchester City'dhaaf ammoo bara kana goolii 18 galcheera. Erling Haaland erga Manchester City'f taphachuu eegale booda kilaboota Premier League England gadi bu'an dabalatee staadiyoomota garaagaraa 23 keessatti taphateen staadiyoomota 22 irratti goolii galcheera kilaboota irratti jechuudha. Hanga amma staadiyoomii Liverpool Anfield'tti qofa goolii
osoo hin galchiin kan xumure Erling Haaland kaleessa yeroo jalqabaatiif istaadiyeemii Brentfordiitiin goolii kan galchee boqonnaa dura siitiin gama hundaanuu caalmaa fudhateeti kan ture. Brentford boqonnaa dura goolii soyyaaliin dirreedha kan isaan ba'anii boqonnaa deebii garuu Brentford of fooyyessanii kan isaan deebi'anii carraa goolii argatanii turan osoo itti fayyadamiin kan hafanii Igor Thiago Donnarumma waliin walitti dhufe osoo hin galchiin kan hafe Gianluigi Donnarumma goolii gaan Manchester City kubbaa kana jalaa kan deebisee yaaliiwwan biroos deebisuudhaan Manchester Cityin injifannoodhaan akka itti fufu kan gargaare Manchester Cityin boqonnaa deebii tapha kanaan hedduu rakkateeti kan ture ga'umsa boqonnaa dura taphattoonni Manchester City mul'isan irra deebi'uu hin dandeenye taphichaan Phil Foden ga'umsa bayeessa kan mul'isee ta'us garuu taphichaan carraa goolii argate itti fayyadamuu hin dandeenye. kaleessa Cityin qabxii 3 murteessaa Brentford irraa kan fudhate kilaboonni dirree Brentforditti injifachuudhaaf yeroo rakkatan argaati kan turre dirree isaa irratti kilaboota jajjaboo injifachaati kan ture. torbee darbellee Manchester United 3-1 injifateeti kan ture. tapha kaleessaattiin taphataan sarara gidduu Manchester City Rodriin daqiiqaa 20 sababa miidhamaatiin Nico Gonzalezin jijjiiramee kan ba'e. Rodriin taphaan booda yaada kenneen miidhamni koo cimaa yookiin ammoo yaaddeessaa kan taane hubadheera jechuudhaan kan dubbate. sadarkaa kilaba keenyaatiin gammadeera kan jedhe Pep Guardiolaan taphoota hundarratti fooyyessaa jira jechuudhaan ga'umsa kilaba isaatti gammadaa akka ta'e Pep Guardiolaan taphichaan booda kan dubbate. Pep Guardiolaan Premier League Englandiin taphoota muraasa taphoota 250 injifachuun Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger fi David Moyes ta'uudhaan leenjisaa afuraffaa kan ta'e Pep Guardiolaan taphoota 349 durse keessaa 250 kan injifate. Ferguson taphoota 404, Wenger 423, Moyes ammoo 645 leenjisuudhaan taphoota 250 kan isaan injifatanii. kanaaf Pep Guardiolaan leenjistoota kanneen caala taphoota muraasaan injifannoo 250 galmeessuudhaan riikardii haaraa Premier League Englandiin kaleessa kan galmeesse. Manchester Cityin qabxiisaa 13 gaachuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti kan argamu. Arsenaliin qabxii 3, Liverpooliin ammoo qabxii 2 qofaan kan caalamu.